carraan kun Oromoo darbuu hin qabu. Carraa guddaa argannee jirra. Carraa kanaan haa fayyadamnu. Guyyaa tokkoon waa hundi haa deebi'u kan jedhu namni uumamaan beeknetu gaaffii akkasii eega. Aduu kan nu kennu eenyu? Waaqayyoon nu kenna. Aduun al tokkoon addunyaa hundarra hin baatu garuu. Yeroo Gujii baatu bakka biraa dukkana hin jiru aduun. Waaqni maal rakkateeti tokkoof aduu baasee tokkoof kan dukkaneessu hundaaf al tokkoon kennu. Aduu dhiisaa bokkaan moo laala. Gujii lixaaf Gujima keessattu aanaa abbayyaaf aanaa biraa al tokkoon bokkaan hin rooba. Kan kennu waaqa maal al tokko hin roobsu. Aanaaf kennu maaltu barbaachise. Al tokko yeroo kennamu itti gargaaramuu dadhabuu waan jiraatuuf waaqni illee gaafa kennu ishee ganamaa humna ishee laaffisee aduun ganamaan gobdu miti. Guyyaa immoo jabeessee gaafa dadhabnu immoo laaffisaa deema. Kan waaqa irraa argannu iyyuu darabeedhaan kennama kan namarraa argamu dhiisaati. Piroojeektiin darabeedhaan dhufa. Ibsaan darabeedhaan dhufa. Yuunivarsiitiin darabeedhaan dhufa. Al tokko roobsuun hin danda'amu hin eeginaa. Wanti guddaa wal hubachuudha. Wanti guddaa wal caqasuudha. Nuti waan dandeenyu saba keenyaaf gochuuf kaleessas har'as boris qophaa'aadha. Sabni hubatee nu gargaarraan darabeedhaan rakkoo hiikaa akka deemnu beekamaadha. Hubannoon sun hin jiru taanaan garuu rakkisaa ta'a. Oromoon dammaquu qaba. Kana booddee xiyyeeffannaan keenya misooma ta'uu qaba. Bishaan baay'ee qabna. Bara kana duwwaa kan qoranne akkuma har'a eebbisine kana 10 caalaa hojjechuu dandeenya. Wallaggatti 3-4 hojjechuu dandeenya. Bakka baay'eetti bishaan akkasumaan gannamaa jiru ni jira. Isa hojiitti jijjiiruu akka dandeenyuuf akka yaannu akka barreessinuuf carraa nu kennuu kan qabu saba. Hiyyaannu taanaan waan haaraa uumuu hin dandeenyu. Sabni gurmaa'ee tokkummaadhaan dhaabbachuu hin dandeenyu. Hin misoomus garbummaa keessaas hin ba'u. Garbummaa keessaa baanee sammuu bilisummaa qabaannee jijjiiramuu barbaannaan waa hunda caalaa tokkummaan barbaachisaadha. Nageenyi barbaachisaadha. Dargaggoon Oromoo namoonni bosona keessa jiran tasgabbiidhaan gara biyyaatti deebi'anii nagaadhaan teenyee mari'annee naannoo keenya jijjiiruu qabna. Kana booddee Oromoon tokko waan hin malleef waan hin tolleef akka du'uuf carraa kennuun barbaachisaa miti. Warra kana keessa nagadanii bu'aa buufachuu yaadanis allam sadii yaaduu qabu. Oromoo ajjeesnee keessaa buufachuun dubatti hafummaadha. Nun barbaachisu. Ergaan sabatti himuu barbaadu nageenya keenya eeggannee jennaan amma danda'amaa ta'e wal gargaarree Oromiyaa jijjiiruu Itoophiyaa jijjiiruu hin danda'ama. Rakkoo kan ta'aa jiru wal hubachuu dhabuudha. Wal hubachuun dhabamnaan immoo yeroo fudhachuu waan danda'uuf adaraa wal hubannee wal gargaarree waliin haa hojjennu gaaffii keessan wal duraa duubaan tartiibaan deebisuuf amma humna mootummaan Oromiyaa dandeetti humni mootummaa Itoophiyaa dandeetti gochuudhaaf qophaa'aa ta'uu keenya hubadhaa obsaan nu eegaa nu gargaaruuf nu waliin hojjechuuf of qopheessaa jechuun barbaada. Galatooma.